bitadhaa isiitan fayyadama. Warri borcii balleessuu barbaadan isii kana burcuqqoo tokko bishaan lafa qopheeffatanii bishaan ho'aa jechuudha. Isa kana maankaa tokkotti gootanii ergasii cuunfaa loomii xiqqishuma isiitti sooftan. Ciao waliin dhooftanii dhuydan. Yoo barbaadan aannan burcuqqoo tokko isa kanatti gootanii dhuguu ni dandeessan. Garuu akka itti gootanii daftanii dhugina. Hin furdatu ni yaati akka gororaatti yaati waan ta'eef fireen tuni hagisiin keessatti yaatu dhiisuu qabdan. Sinii galtee fireen takkittiin tun ila furdattee akkuma kanatti bakka akka kun habbil rashaad fa'aan beeytanii habbil rashaad talbaa akkas faayidaan isii gorora qabdi jechuudha. Kanaafuu akkasitti garallee fayyadamuu ni dandeessan. warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu jabaattu arwaa'ee firee tanaa fi waan tokko si wajjin haasa'uu dhufe hedduu takkallee si yaadeen jira baasawee fuulli kee akka inni jiru agartanii. Wallahi Itoophiyaa irra na tasmaamee fuula kiyyaaf namni Itoophiyaa na gurraachisitee maali jedhame ani Itoophiyaan fuula kiyyaa na tasmaammataa jirti. Baasawee amma kana dibachuun hedaa min zamaana dibachuu dhiisi waan akkana minaamina kanneen jechuudha. Baasawee guys obboleewwan tiyya isin jirtu jabaattu nagaa keessanii baasawee jechuu warri keemikaala garaagaraa fuula keessan dibattan kireemiiwwan kireemii shamsus akkasuma kireemiiwwan hedduu fayyadamtan ችግር የለውም waan barsiistan fayyadamaa fuula keessan gaafa biyya galtan akka rakkanne malee jechuudha. Inna isaanan akka kiyyaa akka dhiiratitti akkuma ooltanii raftan immoo waan kana keessatti takka fayyadama. Ani baasawee warroota maadiyaatii qaban minaafis waan kana himat ture himuu bichaa miti waan hedduu waa'ee fuulaa kana dibadhee garsiisaa ture jechuudha. Sababa dibadhee garsiisuuf fuulli kiyya duraa wazii qaba. Fuulli kiyya duraan injiraa miti ifna naqa bakka akkasitti waxaramee ifna naqa basni galee gin amma akkam tahee akka waan tuqaawii hafuuru bakka injiraan bolbol qabaatu akka tokko bijji natti jedhe bakka na dabbar maaliif waan hundumaa waa wajjadho natti maniriyoonni kiyya ani gin godhadhee garsiisuun sun fuulli kiyya waan qulqulluu ta'eef sirriin turre jechuu fuula kiyyaaf ni galee garuu warroonni fuulli isaanii maadiyaatii gurraacha garaagaraa minaamin qabu laazima dibachuu qabdan. Innaa waan hedduu jira waan fuula keessan kunuunsitaniin keemikaala eegiddi keemikaala qofaa miti jechuudha fuula keessan qulqulleessuus ni galee. Innaa firee tana an dura kabiteef nama turatti dhaamate biyyarraas ni galee obboleettii tiita akka natti dhaamate isii bite wallaahi laazum isiidhaaf bite ani iskarbii kana baasuu waan hedduuf kalaas agattiin san achiisaa baasee mataa kiyyaa zayitii shunkurtii dibadhe hindi badhu waan birisin hin jedha samoonni kan oddo dhufe zayitii shunkurtiidha. Innaa obboleewwan timaasin jechi barbaada warra biyyaatti natti dhaammatee bitee fi garuu meeshaa narraa deebi'e isiniin jedhee kanaan dura isinitti nimne gaafa galbool irratti meeshaa sana waliin narraa deebi'e kunillee isittillee sii galeenillee hin jenneen sii bitellee hin jenneen waan hin galiniif ittiin dubbanne ture agas dhufe garuu bar meeshaan kan kee kun akkasitti akkas ta'e itti jira jechuudha. Maal isin jechuu barbaade wanni tun maqaan isii shii jedhamti maali bizira shii jedhamti. Shii asseedi jedhamti maqaan isii jechuudha. Warroonni borcii ofirraa balleessuu barbaadan warroonni ulfaatina gara malee qabdanii fi huqqachuu barbaadan akkasuma garatti illee dhuydanii itti fayyadamuu ni dandeessan. Argitan yoo ta'e juus hojillee ni dalagamti. Firee xiqqishoolee qobboo fakkaattu sanidha isin jechuudha. Firee qobboo fakkaatti xiqqishooleedha. Kazaan kalaas insaan waa hedduuf dawwama qabdi baasawee. Sarchiidhaan laaluu dandeettan faayidaa isii googilii seentanii warri ingilifa dandeettan warri arabii dandeettan faayidaa isii sarchiidhaan laaluu dandeettan achi keessaa faayidaa isii qabataman kan beeku tokkoffaa fuula keessaniif baay'ee gaariidha waan baay'ee fayyadduudha fuula keessaniif fuula keessan ni fayyaddi fuula keessan itti fayyadama
keessattuu fuula rakkoo garaagaraa gurraacha garaagaraa tokko tuqaa qabu akkasumallee immoo maadiyaatii naamna agartanii suutaan isinirraa balleessa. Torbee keessa yeroo wala bichaa dibadha. Torbee keessa yeroo wala bichaa isi matana firee matana daayitan. Finoo firee argitan tan agartanii firee matana daayitan. Erga daayitanii maal gootanii aannan asitti buustanii dhiqisheessitanii aannan mi'ii jechuudha. Aannan mi'ii jedhama beekernatti aannan normaalii kan asitti buustan. Ergasii isa daayitan sana maankaa lama maankaa tokko akka fuula keessanii naga hajjetta itti gootanii haphatu yeroo si waliin dhoynan tokko faasan haphii bishaanuma kana fakkaata. Kazaan dhiqqishuma si waliin dhoynan yoo su furdataa jechuudha. Hedduu takka bareedaadha fuula fi namas baay'ee orijinaalaa fi waan dawaa qabuudha. Ka doktoroonni irratti walii galanidha. Ani bataamti sarchiidhaan hubadhe faayidaa isaa. Isinii fidee itti aansuudhaan isinirraa badee jira samoonni kana waan bareef immoo dhiiba manarraa tahaa silkiin kiyyaa hin dalagu gaayisaan silkii bituu hin barbaadu ani silkii bituu hin fedhu ani akka namaa kanallee aayifoonii nan hawwisiisu wallaahi laazim qaadhii kanallee hin diba ani akka namaa kana aayifoonii hin hawwu harakaata hin godhu namni wanni na se'a miti angaru ijoolleen nama fayyarraa yoo akkasuma darakaatan godhu gisee obboleeyyoonni tiyya uffataa jettee uffata bakka akka barbaaddetti uffattee akka barbaadde faashin hordoftu sanaan baay'ee faashin an hordofne dhiyoo dhugaa dubbanne jechuudha nama injiraa miti bakka kanuma ofirra dhiistan simmintoo of fakkeessitanii jechuudha akkanumatti ofirratti dhiistanii haga isinirratti goguu jechuudha haga isinirra goguu ofumarra dhiistan. Baazawee jalallee peestaalii qaba mataa kiyyallee waa dibadhee jechuudha. Guys biyya ormaa kana keessa aga jirru bakka ofaa qaqqabnu wallaahi billaahi du'aa jira haa nyaannu angaru lubbuma tana kamuu isii godhu lubbuma dhaannaan nyaanne tana jechuudha. Bakka ofii keenya bakka haa kenninu wallaahi billaahi gaafa sayyoo gallee dandaman dadhabbii biyya ormaa kanarrallees ni galte gaafa gallee amma gaafa akka asitti hojii wajjiin nyaatan qabnu fuulli keenya soorataa fi kunuunsa hin argatu rifeensi keenya kunuunsa hin argatu gaafa gallee xiqqishuma jenne kalaas wanni hundi keenya yoosuu kufaa jechuudha. Kanaafuu jireenya Itoophiyaa sanitti galuuf laazima stroongii taatee galuu qabda durumaa jechuudha. Biyya Arabaatun immoo waa hedduu isiittu nama miidha isinii galee qilleensi isii nama miidhaa oo'aa walitti fufiinsan oo'aa ammallee nyaanni isii nyaata hojjetamee firiijii keessa turu nyaata yeroo hedduu irratti taariikni barraa'ee wanni fireeshii miti nyaanni isii jechuudha. Akkasuma mootuyyuu albuun itti nyaanni sun dhiyaatullee orijinaala roobanii miti isinii galte na waa hedduu wal qabate mee jara Arabaa kana laala dhibee isaanii ni dhibaman hundi isaanii dallaajaa isaanii hunda keessa wanniin guutuudha. Kana kiniin guutuudha. Hattaa ijoollee waggaa 10 wayii shamarranis dhibee garaagaraa hin qaban. Nu garuu abbaa faati kenna yoo hiyyummaa fi malee paanaadoolaa soyitee manatti hin argitu bara. Paanaadoolii paarastaamoolii yoo mataan dhukkubsate fiiganii mustashfaa bitatanii paarastaamoolii takka ittiin jiraatan. Chaw bowwollee irraa tare isaan sanuu kan bowwaafatan yoo buna manaa dhaban. Isinii galee yoo qorri faa xiqquma dhahe. Alhamdulillah namni biyya keenyaa fayyaa qaba yoo akkam dhukkubsatetu waan yeroo hedduu dhibeen gariin nama deddeebitee ofitti hin beekanii laaffisaniituma hakimii dhaqanii nafa seentee akkasitti gaafatti ka'ee hakimii dhaqan jiraachuu hin dadhabu warroota akkasiisan malee namni biyya keenyaa fayya qabeessa isinii galee uumama bakka qilleensi biyya keenyaa qilleensa uumamaati. Kanaafuu nuti biyya ormaa kana gaa jirru ofaa kun wansinuu jechumaaf alaa kulli haali akka sabbolee wanti isinirraa badeefillee isin himee miti reeka isinirraa badeefillee sababuma jawwaalati jawwaala bituu fedhu jawwaalli viidiyoo takkitti na waraabuu didee viidiyoo kana amma waraaba malee ideeti gochuu allah aalamii ideeti laa gochuu hin danda'u akkanumatti isinitti gadi lakkisaa isinin jedha obbolee wantiyyaa itti aansuudhaan mataa kiyya kana gaafa dhufu jechuudha maal akka isa godhee dhufe isin himu gaafa dhufu maybe osoo kara mataatti seenin viidiyoo tan irra isinii deebi'ee waa'ee habba shii'in kana isinitti hima shii'a sayid jedhamti ingiliffaani maqaan isii kinoo mul'ata jedhee yaada maqaan isii kinoo isii tana bitadhaa isii tan fayyadama warri borcii balleessuu barbaadan isii kana burcuqqoo tokko bishaan lafa qopheeffatanii bishaan ho'aa jechuudha
isa kana maankaa tokkotti gootanii ergasii cuunfaa loomii xiqqishuma isiitti cuunfitan chaw waliin dhooftanii dhuydan yoo barbaaddan aannan burcuqqoo tokko isa kanatti gootanii dhuguu ni dandeessan garuu akka itti gootanii daftanii dhugina hin furdatu ni yaati akka gororaatti yaati waan ta'eef fireen tuni hagisiin keessatti yaatu dhiisuu qabdan sinii galtee fireen takkittiin tun ila furdattee akkuma kanatti bakka akka kun habbil rashaad faan beeytanii habbil rashaad talbaa akkas qaayidaan isii gorora qabdi jechuudha. Kanaafuu akkasitti garallee fayyadamuu ni dandeessan xumura dubbiisii jechuudha. Itti aansee fuulafillee immoo isima kana daayitanii bulleessitanii bullaa isii maankaa guddaa tokko asi gootanii aannan itti gootanii haphistanii baxaabbattan yoo xiqqoo jettan innuu ni furdataa akkana ta'aa jechuudha. Erga inni akkana ta'ee fuula keessa qulqulleessitanii erga dhiqattanii booda itti fayyadamtan. Guys, ani wallaahi wabillahi fuula walii gad namni oofuun kana hin beeku beektan kireemii kana qalbiin tiyya nan feetu kun isin hima kireemii tokko kan ittiin fuulan dhiqatan kan beektanii kireemiin kun feemasiidha. Kireemiin kun feemasiidha beektan sharikaa kana jechuudha. Siraabee እና ክሬም ኩኒ አማ ዲቀናዳ ከይቴ ዲቀታኒ ፉለ ከያፍ ከተኡዳ ኩኒ ጀቹዳ እና ላዚም ክሬም ቀባቹ ቀባ አኒ ግን ሰበብ ክሬም ፌነ ኢሰ ብቻ ቢተ ግን አማ ይወርጉ ኢሰ ከነ ፈያደሙ ላዚም ክሬም ኢሰ ፈያደሙ ቀብዶ ከፋይዲን ቀቡና አንጀደ ዮ ረሞት ሰጉል ጉረራ ቆረዶ ጀቹ አማ ደቀ ክሬም ኢሰ ቢታ አንፉለ ክሬም ቤኩ ግርም ነጀ ወፉለ ከያ ከነ ወማ ሁሙ ከነ ፉለ ከየት ሂንዲ በዷል وان مؤمس نقرسيس وان منا كيسا يورباد اردي في زبادي يورباد انجرامتي والله لازم نسكافي فا وانا كنا بوبا وجفا منامن اكاسي تدي بس ني قلت وانا اكاسي سيوتا مالي فولك يلام دري لما تكون قب غداني سمنامن انقب جن سبب وانتو تدي بدو كان يروح دو يوتيوب برا قرسيس وجدي هددي بسي وانتو تغرغرا هندي بدي فولك وزيد ابي مالي بتام تقول الحمد لله قلنا تقول እና ክሬም ከኖር ፈየደንተን ክሬም ለኮ ባ ፈየደሙ ስሪምቲ ዲቀና ሰለ ኮ ባ ፈየደሙ ስሪምቲ አማ ዲቀና ሂሳብ ብቻ ቢተ ክሬም ሰለ እንጀራ አማ ክሬም ሳረብቱ ወዳጀቹ ዮካን ሞ ከነት ኢሳሪ ቤተን ኩን ተኮቹ ውዲዳ ሪያላ ዲባ ኦሊ ጀቹ እስኒ ገለ እና ዱራ አኩ ስኑ ቤተን زيتي تنافع فول في ماسات ورشات ورجت زيتي تنان بيتني جت جدون كيسان اسمتوني جديد انجا زيتي تنان ماسات ورشات ورجت فول في زيتي انتم بازوي فول ليني بربري تستي نيفور تستي اما اللي موت يو بكبر اللي سربا كيسان اللي وانتو تكسكسي سن اللي حابه من عمل فا بازوي كنين ماسات تنغو تهرب بازوي جت دب اللي بطعم يدبر كرو أنجر اللي فيدمني فولا فيدم باينا فولا فيدمي وان صورات فردنا خنا وجه روف صورات فردنا خنا جزيت وقتك سألوا بنتي أنا فيتو توجه تقين يعني هينو كي يستبالي فردنا يستبالي ملء زيتي أنباء زيتي فيدمي أن أقارب بتشو دامي زيتي فولا فيدميني إن وانا كنا خنا فولا هي شواد أني منم عليك أبا أكنا ما كنا مخياجي نمني كذي بتونجو مخياجي كمان أنا قوت هي كانغالتا أعوذ بالله كني فيدا مسيرا دي بديت ما يوجد نجئن كميك هابين كن نجئن كمكا مي هابي دي من ناندرو جنكد وني سونار كان بدو كيساتو انا ونجو خرلي ودي مسافر ميك اب يودي بدو غني جالد دغاش والله وبالله جالد بقى حركات وانتو حركات هنا غوت ما غوت تين جالد جن سبحان الله ان افدله ان قددله هندي بدله ما نانجت ترمو دين قباچون برباده وانتو سرون دمايو وانم ني قدتو فاشين أنا من وردوف ناكسي إسنيه مجد يادا وهي فريتنا إسنيه منيجا حاجة جو أمر أي اللي ديرة تجرتي تأنسي مو فيديو برات إسنيه فهم بربادن جالا نقافة جولن ديتا كومنتي كان جالتي رفينسا موجة جو رفينسا كان هموري يرو فوكان جاتو والله هموري جتني أسبرت موريلا أسبرت dheeratee jechuun haphatee jechuun as bira gahe gadi bu'ee warabbal kaabaa isin gadi bubbale wanti kazaan yeroo an filmii addaan haa bahu gaafa boo'ee jira
gaafa boo'ee jira abbaa jaboo naafila halkan gaaf tokko halkan wallaahi azim dhahadhee buluu qaba jedhee jechuudha dhahadhee quxuxuree buluu qaba addumaammee naa haa ba'u akkana walitti rakkate ammuma fila xiqqishuman hidhee jennaan wal keessa dira beeturu kazaan godhee naafila jedhee naafiluu dideenaan aaree boo'ee kazaan addaan inni naa ba'u dinnaan aaree boo'ee si jammaree rifeensi keenarraa yaa ulleen bu'aan qallaal garaa na nyaatu beetan kazaan gaafa dhufu saaloonaa deemeti mucattii dhoyitutu akka jira dhoofsiseet mursiiseet irraa ellem moo godhee as biratti walqixxaa hojii biraa dhufe gaafa dhufullee suuraa kaahadhe kazaan ji'aa miti amma ji'a xumuree baradda dhufe saniin booda irra gattaa inkibikaabe zanjabila qullubbii adii qullubbii diimaa irra gadi kaayeka bishaan jaraatiin hinnaa torbatti yeroo tokko saniin booda zayita jaraa wajjadhe jechuudha zayita rifeensa dheeressu ordan hunda osoo godhee hin danda'a hin beeka wallaahi sirritti hin beeka zayita san dalagadhe yeroo hinnaa ofirraa dhiqe maasaaja isaa kunuunsa dhufe duraan jechuu jarri arabaatu maroonni mana kanaa kun xiqqishnu fooliin mana keessa waa dhahee jennaan ardime tana socho'u maaltu ajaa'iba haga waan ajaa'ibu san baasanitti hixaan asiin qabsiisuun asiin maskootii banuun amma iddoo dhufe qullubbii dibadhee shunkurtii dibadhee fuuldura deema obbo masmaan kiyya xixii kan asaasabu waa'ee rifeensa kiyyaa bichaa subhaanallah guyyaa takka maaltu ajaa'iba jedhaniin beekan guyyaa takka maaltu ajaa'iba foolii wayii jedhaniin beekan siin ajaa'ibsiisu gisee ani waan dibannee jiru gisee nuti waan gaaf tokkitti dibadhee gaaf takkii san balaa buuse namichoon gaaf sanuu ka dibadhe zayitii xaasaa guddaa tokko jira ajaa tokko gaaf san ani immoo irraan kaayedha amma silumaayyuu jechuudha shunkurtii dibadhee dura deema amma kunulaa feestaalii hidhadhee feestaalii matarra hidhadhee jechuudha shunkurti kazaan naa dheeratee jettanii ji'a takkittii tana keessatti waa rabbal ka'aba amantii tiyyanna dhorga silaa ragaa wajjin isin himaa miiree silaa isin agarsiisa gin amantii tiyyanna dhorga baxaam rifeensa dheeressa muraa rifeensi keessa waltaree dhedheeratee waliin rakkatee isin azabee jennaan jechuu muraa kazaan kunuunsan jala gadi ta'a ji'a takka keessa lawuxi arge wallaahi billah kazaan abbaa jabooti ergeefi damiin dheeranne rifeensi kiyya jedheen qallaan jedhe diqqishuma takka anin akka abbada jedhe eegeeyyuu jechuudha akka abbada amma inni natti jajjaba qeebanni kibsii dheerate uunaan jedha jedhe hasaab qallaan jedhe isa waa'ee rifeensa kiyyaa sana saasabu waan biraatu isa saasaba zaban ammoo zaban hiriyyatti illee ergitee waan tokko waliin mari'attu keessa hin jirru beekanii maaliif fakkeenya waan akka rifeensaa kana faa hiriyyatti ergite gaaf tokko wallaluu dandeetta biiftiiti hiriyyaa ta'eetiin gaaf wallalte sammu waan biraan rifeensu kan qullaasan dhufte poosti gochuu dandeetti akkasii asmaanuu hiriyyaa jennaan aansun hiriyyaan tiyyana jalaa baddee jirti du'aa godha hafuura isii dhabeetiin jira inni akkasii ji'a gahee jira sagalee isii dhabee baasee wallaahi rabbi isii dhabe haalaaf isii akka bilbila isaanii hin hojjetu bilbila jalaa cabinatti fakkaatu oduu yoo dhagahu waan akka saniitti piis amma bakka daqiiqaan dheerattee jirti silaa ofirraa kaasaa isin garsiisa amma hin goyne waan ta'eef daqiiqaa waan dheeratteef yeroo gogetti viidiyoo xiqqoo isin waraabuun hin danda'u okay hanga goginitti garuu haa ta'u akkanumatti anammoo ganarra yeroo hin qabu kalaas kanaa olillee ofirra goysuu dandeessanii angaruu hammanarra yeroo waan hin qabneef falli kiyya maal ofirraa kaasu taayimiitii jedhamutti bakka xiqqoon nafa garuu xiqqoon nafa malee silaa jechuu sotatatti goggogee ka'a kun amma kaakkaan isa argitan kun jiidhaan hin ka'u ture bakka naan bareeda jira xiqqoo mi'a misilummaa faradaa fuulli kiyya inni reefii suni jechuudha inni reefii suni ammaa kun wal qixa